Mee dhimma daa'immanii fi dhimma dubartootaa ilaalchisee dhimma daa'immanii irratti dhimma dubartootaatti keessumaa wanti nama gaddisiisu jechuudha. Ulfa kana irratti gaafa dhufanii kiniina dhaqanii faarmaasii irraa bitatanii jechuudha. Kiniinni sun mucaa garaatti ajjeesaa jira. Kaleessamma namni lama ganda kootii jechuudha obbolaan koo jechuudha. Wanta qabu dhabee wanta qabsiifatu dhabee riiverii asoosaa beekirraa riiverii asoosaatti barreessaniifi jennaan asoosaa deemee jira jechuudha kadhatee jechuudha. Kana dhimma daa'immanii irrattis daa'ima meeqa du'aa jira gaafa deessu torbee darbeemma tokko hin deessee mucaan hin du'e jechuudha. Mucaa sana booddee haadhis hin duute jechuudha tajaajilli hin jiru waan ta'eef. Busaa erga gaafa mucaan garaatti argameeti hamma har'aa ciisaa jechuudha namni tokko. Abbaan hin ciisaa namni mana qorichaatti wal geessu hin jiru amma addana dhufuumma irra caalaan isaa ollaa kan fidee dhufee jechuudha. Dubartoonni ulfi godhatu dhaqanii kiliinikiitti ilaalanii faarmaasii irraa qoricha bitatu. Qoricha bitatu attam godhuun hin danda'amu bakka namni wal gaate wal baatee dhaqu hin jiru. Callisanii bitatu. Eeyyee adde Xaayibaan Nuraddiin nama jedhamtu jechuudha. Deessee haadhis hin duute isheenis hin duute amma kan biraa tokkollee jechuudha. Nama Raamatee Aburaayee jedhamtu asoosaatti riiveriin barraa'eefii jira jechuudha. Busaama kanaadha jechuudha. Isa kanaaf mucaa garaatti kan ajjeese qoricha. Qoricha. Isheen ergi deesse. Garaatti kan dhukkubuus kan mucaan achi keessatti dhukkubdatu dhibeema busaa sanaa jechuudha. Busaan amma kan amma qabee amma mataa cabsee maraachee kan ajjeesaa jiru nama meeqa guyyaatti nama 8 awwaalamaa jira. Nama 10 awwaalamaa jira. Maabarrii hawaasa akka gandaatti deemee wal gargaaraa jira malee akka nama dhuunfaa akka maabara nama 50 nama 100 wal ijaaru miti jechuudha. Humnaa ol ta'e jechuudha. Inni iyyuu ga'uu didee jechuudha. Kanumaadhaa yaadi keenya jechuudha. Maqaan koo Qamaruu Ajjajamin jedhamaa gandi koo Tolgiidhaan Limaa jedhu. Ofii dubbamu nama hojjetu. Dhukkubee dhuftee maal argatu? Maal tajaajila argatu? Manaa dhukkubeen nuti garuu tajaajila tokko argachuu hin dandeenye wanni wajjin kan hin caalu meeqatu jira jedhanii nu ilaalaa jiru. Inni immoo haala obsa namaati malee anis dhukkubsadhee manuudha. Kana irratti immoo osoo hin taane arreefuun qabamee hafooti. Wanti inni sitti mu barbaade akka biyyaatti nu sitti barbaade. Uummati kun yoo lakkooftan persentii guddaatu dhume malee kana fayyadaadha. Mana qorichaa dhuunfaadha kan namni kun birrii hin qabu kan horii qabu jira kan hin qabne jira inni kaan immoo loozii dhaabee jirutti birrii fuudha. Namni aramu hin jiru namni soqu hin jiru gana abbaa birriitiin wal qabatu. Ijoollee kan amma ijoollee 8 jalaa dhume biyya gadhiisee galaa jirutu jira uummata kana keessa. Nama tokko jalaa. Awwaalallee kan wal awwaalu dadhabee boolla tokkotti 3 4 kan argaa jiru awwaalaa jiru. Mootummaan kun maaliif uummata kanaaf yaaliin godha nama kokootti maatii lama duwwaan qabaa isaan dhuunfaa irratti tajaajilee irra naafuu dinnaa yoo waasuu jaalannaan asu. Galiimmoo waan hin qabu sin qaban isa dhuunfaa gochuu. Uummati kun garuu rakkina guddaa qaba. Abbaa qabeenyaa wajjin ganaa wal qabu ta'a birrii meeqatu fuudhuu horii fuudhee loozii lafa keessa hin qotamne hin haramamne akkasitti hin jiru uummati. Kan maal amma nafsee olfannaadha nama hojjetaa jiru. Uummata dhumaa dhugaadhaaf mootummaan maal gochuu danda'a. Ammas immoo wallaahi uummanni hakiimotumti as keessa jiran tajaajila irra jiran afkootti. Uummati kun waan tola dhufu birriirra oolfatee maal amma uummata hin qabne kanaaf yaalii godhanii birrii xiqqaan tajaajiluu hin danda'amu. Uummata si'a tokkotti akka kootti amma kana beekooti birrii 4,000 kan tajaajilaa irratti jira gaafa galan jijjiirraa qabu jijjiirama qabu deefidi jedhuuni gaafa fidan birrii haaraadhaan jijjiirama godhu malee wanti jijjiirama qabu hin jiru. Qorichi bishaan gurgurama. Hin gurguramu. Birriidhaan bitaaru dhiigallee hin ilaalanii birriidhaan busaadhaan dhukkuba gootuun ilaalame amma mataa isaa qoricha eeggachiisaan si kenna hin fudhadhu eeggachiisaa. Asuma keessaa eeggachiisaan fudhadhu maaliif hin fudhadhu dhukkubi koo waliin baramne. Dhukkuba kana ilaalanii yoo hin danda'amu ta'e darbi jedhanii na tajaajilu malee eeggachiisaa fudhachuu hin danda'an maaliif fayyee galuun barbaada malee har'as galee boris deebi'uu mallaqa. Kanaaf hakiimotuma baratanii baay'atti beekumsa guddaan himamuu qaba malee uummati waan qabus fidee hin geessu waan hin qabu du'a bichaa irratti inni dhiibsee mootii irratti gaara birrii fidee waan qabu fidee wayyaa tuffate.